Shamarran keenya gaafii adda addaa na gaafattan waa'ee dhangala'oo qaama saalaa foolii hamaa qabaatus ta'e akkasuma mootiyyuu guyyaa guyyaadhaan kan jijjiirama gadaamessaa keessan irratti isinitti dhufu. Qulqulleessituu gadaamessaa keessanis ta'e qulqulleessituu meeshaalee qaama keenya keessaa hundaa alaanis ta'e kottee irraa hanga rifeensa keenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Achuma harka fuuni Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaa osoo waliin qoodiin isiniin jedha. Kan hin qabadde dhufe har'a waan biyya keenya keessatti argamu eessattuu jechuudha. Addunyaan kun kan akkaan itti fayyadamaa jirtuu fi qoricha faayidaa hedduu bu'aa hedduu qabu har'a karaa lamaan qabadde isinii dhufe. Karaa hedduu fayyadamuu dandeenya. Garuu namoonni biyya keenya karaa tokko qofaan kan beekanii fi bu'aa isaa osoo hin beekin baasanii kan gurguranii fi akkamitti akka fayyadaman irraa wallaaluudhaan kan rakkoo adda addaa godhatan. Shamarran keenya waa'ee gadaamessas ta'ee mar'imaanii dhukkuba sombas ta'ee tiruu akkasuma dhukkuba onnee sukkaara dhiibbaa dhiigaa fi qaamolee keenya lafee viitaaminootaa fi waan hedduu wal qabata. Akkuma asitti argitan absuudaadha. Absuudaa namoonni hedduun ni beekan akka bu'aa hedduu qabuu fi qoricha ajaa'ibaa ta'e. Absuudaa karaa salphaa ta'eef haala salphaa ta'een qaama keenya keessa qulqulleessuuf yookiin ammoo dhiigni keenya akka saffisaan qulqullaa'u godhuuf haala salphaa ta'een absuudaa maankaa tokko fuunee bishaan burcuqqoo guddaa tokko ho'isnee walumaa galatti absuudaa maankaa tokko erga bishaan irraa dhiqnee lollaanee awwaara irraa balleessineen booda bishaan ho'aa burcuqqoo kanatti naqna jechuudha. Kan isin beekuu qabdan haala karaa lamaan qabadde isin dhufe. Karaalee hedduun jira. Shamarran keenya kan qaamni saalaa isaanii foolii hamaadha gaafii adda addaa waan akkasii gaafatamaa jiruu fi karaa hedduun fayyadamuu dandeettan. Garuu har'a karaa lama qofaan karaa dhugaatiitiin qabadde isin dhufe. Wanni hundi keessaa qulqullaa'uu barbaachisa. Haala kanaan galgala itti qadaaddan yoo barbaadan qurunfudii firii takka lama keessa buuftanii fayyadamuu ni dandeettan. Kan isinii galuu qabu torbaan tokko qofa walitti dhaabdanii fayyadamtan. Sababbiin isaa absuudaan qaama namaas borcii hir'isuufis ta'ee akkasuma immoo cooma adda addaa gubuuf gahee guddaa fi sadarkaa guddaa kan qabudha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo karaan inni lammataa karaan nu ittiin fayyadamnu absuudaan ni dhiyeeffanna. Akkasuma makarajii xiqqishuu lubbuu nam tokkoo tahee nam lama ni dhiyeeffanna. Karaa kanaan ammootuyyuu amma danfifnee amma fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun karree fi burcuqqootti naqsuun galgala hojjannee ganama dhuyna. Yookiin ammoo garaa qullatti jechuudha. Kanaaf torbaan tokko walitti dhaabnee yoo kan fayyadamnu taaneyyuu addaan kutuun keenya dirqama. Absuudaan qaama namaas huqqisuuf ta'ee furdina gadi buusuuf walumaa galatti dawaa ajaa'ibaatii fi faayidaa guddaa qabudha. Faayidaa isaa yoo himee jedhe himee waan hin xumurreef isinis na dhageeffachuu waan hin dandeenyeef akkamitti akka fayyadamtan qofa qabadhee isinii dhufe. Kana jechuun kiyya yoo xiqqaate dhukkuba 80 olii kan bu'aa hedduu qabuu fi qaamolee keenya keessa rakkoolee adda addaa jiranis ta'ee akkasuma immoo baakteeriyaadhaan faangasiidhaanis ta'ee wantoota qaama keenya keessa jarmiilee adda addaa jiran gubuufis ta'ee faayidaa hedduu kan nuuf qabudha. Walumaa galatti akka fakkeenyatti dhukkuba sombaatiin namni qabame absuudaa daa'ima wajjin yoo nyaatan somba isaa kan mammadaa'ee jedhee akka daddafee goggoguu fi akkasuma immoo madaan sun qoruu isa gargaara. Dhukkuba garaachas ta'ee kaansarii gadaamessaa akkasuma immoo kaansarii mar'imaanis ta'ee kaanseroolee qaama keenya keessa guutuuf hedduu faayidaa guddaa qaba. Absuudaa gara gogiinsaaf an ofii kiyyaaf fayyadamee arge. Absuudaan daa'ima wajjin ganama daa'inee yoo kan fudhannu ta'e gara gogiinsaaf baay'ee bu'aa hedduu kan qabu. Har'a akkaataan fayyadama isaa bishaan burcuqqoo tokko akkuma reefi yookiin burcuqqoo xiqqaa yoo ta'e burcuqqoo 2 ta'uu danda'a. Garuu kubbaayyaa guddaadhaan kan hojjechuu qabnu kubbaayyaa tokko makarajin naqnee achi booda immoo absuudaa maankaa tokko bishaan awwaara irraa dhiinee yookiin lollaanee kana akkaataan itti dhiidhu yookiin lollaanu ammoo akkuma yeroo hedduu isin himee jedhe gingilchaa xiqqaa yookiin saffaayaan dhiquu qabna jechuu. Wanni kun nu jala waan jiguuf bishaan keenya jala ibidda qabsiifannee booda sanii absuudaa maankaa tokko itti goonee haala salphaa ta'eef karaa salphaa ta'een danfisna jechuudha. Akkaataa shaayitii fi shaayitii rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Akaakayyuun kiyya xiqqoo an tahee buna shaayii osoo dhuguun tahin absuudaa kan dhuganii fi absuudaa akka shaayitiitti jireenya isaanii keessatti dhuganii kan jiraatanidha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya absuudaan bu'aa guddaa kan qabuu fi faayidolee hedduu kan nu qabu. Namoonni keenya kan biyya Arabaa jiran daa'imas argatanii waan hin fayyadamnee fi keessattuu shamarran keenya waa'ee gadaamessaatiin akkasuma dhangala'oo foolii hamaa qabu rakkachaa waan jiraniif karaa kanaan absuudaa maankaa tokko danfistanii akkasuma ammootuyyuu qurunfudii firii 3 keessa buustanii booddee sanii ammootuyyuu maal gootanii akkuma shaayii teettanii dhuydanii jalqabaaf torbaan tokko walitti dhaabdanii
kan fayyadamtan garuu achi booda torbaanitti al tokko al lama tartanii kan fayyadamtanii fi akkasuma mootuyyuu booddeessanii jireenya keessan keessatti torbaanitti al tokko ji'a keessatti yeroo sadii fa'a fayyadamuudhaan osoo itti fufnee faayidaa hedduu fi bu'aa hedduu kan irraa argannu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni dhangala'oo qaama saalaa keessanirraa jigu gaaffii adda addaa na gaafattan isinii hojjechuu viidiyoo dadhabe akkaataan isin gootan jechuu itti aansuudhaan absuudaa kana ibiddarratti qullubbii wajjin danfistanii akkasuma soogidda biyya keenyaa tahee akkasuma ammoo hammata itti dabaluudhaan saafaa guddatti torbaan keessatti al lama keessa taa'uu qabdan. Kana jechuun yeroo hedduu viidiyoo hojjadhee jira isiniif gala jedhee yaada saafaa guddaa dhiyeeffattanii absuudaa maankaa tokko danfistanii qullubbii firii sadii keessa buusuudhaan erga inni kun danfee wal fudhatee dhamti absuudatii fi qullubbii itti bahe bishaan kana saafatti gannaquudhaan akkasuma ammoo hammata yookiin almurraa yookiin qumbii keessa buusuudhaanis tahee akkasuma soogidda biyya keenya soogidda warri biyya arabaa keessa jirtan soogidda arabdoonni nyaata ittiin nyaatan osoo hin tahiin soogidda biyya keenyaa namoonni tokko tokko eessatti arganna soogiddi biyya keenyaa isaan akka qorichaatitti itti fayyadamuu fi keessattuu dubartiin isaanii waa'ee gadaamessas tahee qaama saalaatiif baay'ee kan itti fayyadamanii fi akka qorichaatti kaatan. Kanaaf soogidda san harka tokko yookiin maankaa sadi fuunee saafa gannaynee saafaa san keessatti bishaan ho'aa kana itti gannaquudhaan akkasuma immoo yoo bishaan kun danfaa ta'e bishaan biraa itti daballee daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 20 keessa ta'en. Kana jechuun qaama keenya guutumaan guututti uffata baafannee taa'aa keessaniin keessa gatteettan dhukkuba kintaarootiitis tahee dhukkuba waa'ee gara walumaa galatti gadaamessa yookiin qaama saalaatiin dhufu baay'ee kan isinirraa ittisuu fi akkasuma immoo infekshinii adda addaas ta'e yookiin intihaaba isiniin jedhan hooksisas kan kutu. Foolii hamaa qofa osoo hin tahiin hooksisas isinirraa kutaa gammachuu gaa'ela keessaniitiif jabina qaama keessaniitiif isin gargaara faayidaa guddaa kan qabuu fi bu'aa guddaa kan qabu haala kanaan fayyadamtan taananii shamarran keenya absuudaa qullubbii hammata yookiin murraa qumbii akkasuma ammoo soogidda biyya keenyaa dirqama isiniin jedha. Soogiddi biyya keenyaa faayidaa guddaa kan qabuu fi qaama saalaa yookiin gadaamessaa dubartii qulqulleessuu irratti gahee fi sadarkaa guddaa kan qabudha. Karaa kanaan hundi keessan fayyadamtan taananii bu'aa hedduu kan irraa argattanii fi faayidaa hedduu irraa fayyadamtanii gadaamessaa keessan qulqulleeffachuu dandeettan. Dhugaatii isaa ammoo keessattuu namoonni borcii qabdan furdinni adda addaa hir'isuu barbaadan akka isinii hime kanatti ganama garaa qullatti akka nyaata osoo hin nyaatin yoo dhuydanii nyaata keessan ciree keessan haala gaariin nyaattanii laaqana nyaattanii nyaata galgalaa hir'iftanii jettan yeroo gabaabaa keessatti fiizikaala qaama keessanii bareechifachuus ta'e akkasuma ammoo furdinaa humnaan olii yookiin furdinaa hamaa ta'e ofirraa balleessuu ni dandeettan. Warroonni qal'aan ammoo akkuma isinii hime faayidaa gadaamessaas ta'e faayidaa qaama keessanii qulqulleessuu dhiiga keessanii yoo barbaadan haala nama isinii hime kanaan dhuguu akkasuma immoo yoo argattan daa'ima maankaa tokko itti dabaltanii dhugaatii kana keessatti daa'ima maankaa tokko itti kuruun. Kana jechuun maankaa guddaa osoo hin tahiin maankaa sukkaaraa maaliif jennaan daa'imni dhugaatitti yookiin qoricha wajjin hedduu namatti hin tolu. Kanaaf maankaa sukkaaraa maankaa xiqqaa tokko burcuqqoo tokkotti gootanii itti fayyadamuu dandeettan. Kana qofa osoo hin tahiin zayitolee absuudaa akkamitti akka hojjetamuu fi bu'aa isaa wajjin qabadhee kan isinii dhufu isin ammoo subscribe like gochuun viidiyoo kana hin dagatinaa horaa bulaa irraa fayyadama Oromoo koo guutuu isin